أكن مدبي أم بس مصر كان باب نأتي تيتين هندا وانت لك أبا دارار كون بس سوشيال ميديا سوجي يوم بربان أكت يور بس سوجي يوم شمال أما سكوت جري يمد دكاش ما سكوت وانت سبلة سجى أنا نقول ميتي إتشيت ما باربا سنومي سيدوبات مني مو مركب كم سنومي بيت إتشيت وا أتم مونت سيار سيلا روزا من الرادو جتاج أرتمو مالين إمتي أما كنا سيار روزا بريو بربادة أتي نرادو جتاج أنا اسمه دندو بربادة لقي سكان ستي مام أنا ما بود أدي سبب فيديو اللي ورا بيجي لقي ستي مام أما اللي أنا أنت كتير لقي فت دبو يو بربادة روزا فور يو بربادة كم كجد فيديو رتك هاسويتو ها أتينا تنفوت ayo ko aga mantin ana fakanya fa mantin ke fakka aga furi ti afuriyo furi atna dogi to mo furi nanje to mo nan fusu tulle at mo furi na dogi tulle sa anda be iti kan amma dis iti kan kya kabasu barbade assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtota fi dawatota abba darartu akkasuma sanbasse marti kesanu baga jiraatani isin jecha hadammo asitti kino gaddise walila asitti argamne jirra gaddise wajjin immoo hanbasse maaliif maal hojjetu barbaadeeti yoo ka'e illee yaa gamanumaan immoo dhimmo ishee dhimma roozaa dhimma buniiti viidiyoo inni isheen kaleessa gaddise argitaniirta dhe yaada maaliif akka dhufe yookiin icciitii sana hanbasse na ilaa baasuu hidinaa jechuu danda'a waa inni sodaatee gara baadiyaa Adaamarraa ka'ee gara baadiyaa dhufeef illee naaf hin galle mee gamanumaan immoo hiriyyaan kiyya tokko qaataa na dawwalaa jira isheen immoo dhimmoo isirraa qaba dhimma san immoo akka narraa fixxu akka naa gaafattu dhe hiriyaa kiyya tokko dawwalee maaliif akka tattarii looki loluu danda'a moo maaliif sila moo roozaa manarraa dhoggite jechuu barbaadeeti immoo viidiyoo san laalee naaf illee hin galle gaddise way gamanumaaf anillee naaf illee hin galle mucaa kana mee yoo dhufe yookiin loluu danda'a maaliif akka dhufe yookiin icciitii an silaa baasee dheessan yookiin icciitii san shakkee dhufuu fa'uu danda'a yaa bootaa kana isinee inni eegaa jirra mee gamanumaan immoo oshee illee yoo dhufe maal haasa'uu dasiil maal roozaan irraa gorsitee moo roozaan maaliif na dhiifteef moo anaasaa tana durallee waan badan haasee hin jiru ammallee taanaan borullee taanaan icciitii si eega mucattiin dhiiftee icciitii oshee wanti baasu tokko illee hin jiru tarii inni muddamee ofuma jalatti hunda ta'eetumaan mucaan kun icciitii na baasee yookiin bunii akka walitti araramne na godhuu danda'a jedhee yookiin shakkuu danda'a waan ta'eef dhimma san keessa illee hin jiru tarii yommuu isheen dhufe immoo walumaan immoo ka itti fufnu ta'a isiniin jechuu barbaade. Ati maal jetta waa'ee dhimma roozaa bunii kanarratti akka yaada kan keetti irratti viidiyoo irratti illee akkuma agartu ana moo oshee badii qabattee yaadda? Oshee badii qabadhee yaada. Oshee badii qaba. Gamanumaan gaaddise illee oshee murteerti. Yaa gara odansii kiyyaati illee yaa mucaa kana bifuma kararra deebisee hojjumaan haasa'uudhaaf malee yaa gaaddise namni waadaa tokko hoosiseen waadaa san yoo diige immoo waadichi illee ulfaataa mire. Ulfaata. Waadaa sababa saniifi kanaaf jarri illee dhufaaran. Saabo. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam. Akkam jirta? Jirtu. Wayyaa jirta. Nagaa jirtani? Gaaddisee dhamte. Oshee nagaa nuun jettu reefee? Akka barbaadde? Qaaqa akkam oshee? Qaaqa akkam? Namni daa'oo waan gaarii nama hojjetellee saawume tibba kana keessa sila maaluma mee wanti yaada kana keessatti wanti oshee akkana? Viidiyoo na waraabbamu warree viidiyoo maal gootama? Viidiyoo waraabbamuun rakkoo qaba oshee? Viidiyoo waraabbamu oshee qaba? Maali jechuun badiinati maali rakkoon Adaamaa si kaasee ana soquuf yookiin immoo baadiyaa deemtee abbaa daraartuu hojii ambasseen isa jira maal jettee gaafattuuf kun maali naa galuu dide? Dhimma narraa qabda. Dhimma maaliis irraa qaba oshee? Jireenya makan keessi fooyyessuudhaaf malee oshee? Jechuun jireenya kee waaqan naaf hayyisa sinnaati naan fooyyesta kuliski. Keessumaa baadiyaa wanti baadiyaa si fidee ana sisasiisu maali? Dhimma naafata wajjin qabnu maali? Dhimma naafata waliin qabdu. Dhimma naafata waliin qabnu maali? Ministeera Matee olii gadi oftee ministeera qabdaa isheen jettu ministeera ishee sibira qabaarra fuula kee duratti baasitan gaafadha. Atamma icciitii sasseelaa baasaaf yookiin immoo Adaamaa kaatee ana soquuf dhufte ammati. Amma viidiyoo waraabini viidiyoo boodaa sun yookaan. Lakki viidiyoo rakkoon qabu ati waan jiru gina waan jiru ammallee taanaan borullee taanaan viidiyoo kaleessa roozaa irratti argiteemi jireenya kan kee keessaa baate ana hojjetama gatuu dhiiftee ati amma dhugaa rabbii akkas hin jedhu bunii tantee mana deeffattee akka hojii jiraattu barbaada. Obboleessi kiyya sun singal jechuudha. Maan hangalchine maa waadaan irra galtee biti abbaa ati gaafa dura. Dhimma kiyya suni kiyya waa'ee kiyya waan na ilaalchisu hojii kiyya. Wanni hojii kiyya immoo mucattiin jireenya kan kee keessaa baateemi. Wanni hojii kiyya singalchu bar. Akkamitti singalchine? Ana mallee taanaan adu atillee na dawwalte ana homaan hin jiru. Mucaallee amma na dawalee hiriyaa kiyya kan oshee si barbaada. Wanta na barbaaddeef bicha na himi kan isintu na dawalee waan na barbaaddeef bicha na himi
kana jedhi Wanni ammallee Wanni si barbaadeef ministeeruma icciitii isheen baasaa jettu san baasiin agarsiisin jedhedha. baasuun barbaadu kan jireenya kan kee diiguun barbaadu jireenya kan kee maal godhaa diigaan jireenya kan Jireenya kan kiyyaatti ati hin diitu ati hin ijaartu. Ati hin diitu ati hin ijaartu. maa ishee ol beeknaa eeshi wanta daamaas kaasee si fide maali icciitii kana qabaannaan jedhee bara. bakka hin jirretti ijoollee tanniin icciitii kiyya jechuun waan san dhossuudhaaf miika achi kaatee dhufte sanillee dhiisaa waan san amma jireenya kan kee keessa nan galchu gammachuu kan kee waa malee Maal si bira jira? Maal si bira jira? Isheen dhoofti. Maal si bira jira? Wanni si bira jira maali? Sanuma dubbadhu ka. Mee amma atamma naan loluu dhiifteeti naan loluu Siin dhiifte lollee obboleessa kiyyaan. naan loluu mee qoyaa mee bakka jechuun amma Qoy mee obboleessa kiyya qoy. Dhageessa. Wanni beektaa dura illee akkuma jaasa. namni duraa waan gaarii yoo nama Nama kana keezii walitti hin qabu. Nuti hiriyaa turre akka duriitti. Osheen misira na biraa qabaa, icciitii osheen na biraa qabaa, finaamina hojjettu sani. Icciitii sanaa baasuudhaaf. icciitii baasuun barbaadu jireenya waa oshee jireenya kan kee diiguullee barbaadu amme gammachuu kan kee fedhe ammallee badaa akkati badaa na fudhattuu miti beektee Dhageessa. laal dhiifama naa godhi ati jechuudha akka badaatti illee na fudhatin amma oshee nu godhame amma jechuun osoo nu jidduu jirrullee sababa ammallee taanaan jechuudha an jireenya isaa keessaa wanti barbaadu tokko illee jiru akka inni muddamee ambasee misira kan kee kan baafne achi teetteen handa wanti dhaqee abbaa daraartuu ni Obboleessi kiyyaan sooshaal miidiyaa irratti hojii iyyuu hin barbaadu. Akka iyyuu barbaachisan hojii iyyuu. kashi maali ammaa si godhe jireenya himadhu kashi maali si godhe wanta si balleessi jira Waraana wanni na goote miti. Icciitii ma barbaachisan si dubbadhu mee. Moo marqa qabsan mee. icciitii waa atam wanti si aarsi sila roozaa mana irraa dhoorgitaa jedha aartamoo maaliin dhimmeti amma akkanas si aarsu Roozaa bara yoo barbaadde ati narra dhoggitee an dhiisuu danda'uu barbaada. Dhageessa kan sitti maamu. anama booda dhiise be'am viidiyoo illee waraabu jedhee Dhageessitti maamu. ammallee taanaa wanti giddiira godhe dhageeffadha abboo Yoo barbaadde roozaa fuudhu yoo barbaadde akkas ka jedhu viidiyoo irratti kan haasoftu. Ati natti hin fuutu. Yoo aga amantiin ana fakkeenyaaf amantiin kee faqqatu aga afurii afur yoo fuudhe ati nan dhoggitu ati immoo fuudhi naan jettu ati immoo nan fuusiftu illee ati immoo fuudha nan dhoggitu illee sana. atam icciitii kan amma dhiis icciitii kan kee akka baasu barbaadde Icciitii sanuu qabdaa yoo qabaatti baasin jedhee icciitii. oshee amma kan nu godha jechuun hiriyyaan ati jireenya kan kee maaliidha bakka icciitii kan kee hin baasu adeeshi dhiise bakka Baasii jedhee baru. Sirraa baasuu barbaade yoo kan. an jireenya kan kee diiguun Sirraa barbaadu baasuu barbaade yoo icciitii kiyya sanuun. amma sadiif adamaa kaatee dhuftaa re'e Sirraa baasuu barbaade icciitii kiyya baastu. mucattii si dhiifte ati jireenya bunii bakka bunii Bunii fidee galchuu waa'ee sanii dhiisi waa'ee icciitii kiyyaa deebi'eeti. Ka waa'ee sanii sin galchu. an baasuu dheedu kaashi Baasi ka. eshi abbaa daraartuu wanti baadiyaa dhattee ana gaafattee wanti tuuf Siin maali barbaade re'a. Siin barbaade. Obboleessi situ kiyya. nadda waleef siradda waleef siradda waleef anan mallee taanaan jechuudha icciitii isaa wanti baasuuf illee hin jiru Yoo qabaatti baastaa. abboo dhageeffadhu bakka namni sojjii dhageeffadhu hin qabaan beekta atillee wanti adda maasii kaasee si Baasin jedhee shi. an baasuun hedduu jireenya kan Baasi kee ka waa qabaatti maal. leelaane haa fixatu anan mallee isaa isin nadda waleef amma isin jidduu jira atamma ishina qoynaa loluu dhufte ati Haasayaa fi Lola soo barbaaddu lola. dubbii lola maal barbaada sodda waali wanti si lolu an jireenya kan kee hedduu soddoomtire Ooti nuti dure yaa okaan. bakka isheen jireenya dhiisi bakka icciitii kan kee illee hin baasu bakka dhiisi Abboon icciitii kan kee makaan jettu sanuu yoo bara wallahi icciitii kiyya sanuu baastee leetas na jedha yoo maaliif icciitii kiyyallee nuti hiriyummaadha akka hiriyaatu hojii turre hojii nyaannee hojii dhufneen wal kabajuu turre dur. maarree kabajaa Ana madeen gadda akka tasbaatee akkas akkasii minaamin oshee maa akkas ta'ee oshee abboo ani ati yoo uummata akka hiriyummaa tokko sun laalte nama keessan natti dubbatudha malee nama ammallee taanaa annaaf ati naaf hiriyya homaa wanti sila balleessu dhageeffadhu osoo waan akkasii beekte osoo nama akkasii waan akkasii beeku ta'e beekta akkam taate beektaa dhuftee dubbattee maal jetta osoo anuu badii qabu ta'e keessan natti dhufte sooshaal miidiyaa irratti baatee akkasin jetta. maaltu Ammoonni kun dhimma namaatti amma roozaan jireenya kan kee keessaa baatee wanta naaf sun lolchiisu hin baasu sin jedhe rooza jechuun rooza barbaada rooza sii barbaada sii maal balleessu waa'ee roozaa rooza maqaan itti ladhaina buleessa kee. sababa kanaaf himre buniin kasi dhiiftee deemteef Dubbii kan kee maal akkanatti. sababa kanaaf sabni biraa jira sabni siis dhiiftee Rooza hojii keessa qabda. keezii maali uummata takkaan keezii hin qabu ishee keezii takka illee hin qabu Waan silaa si gaafatu naa dhiiste rooza yeroo dhibbanatti gaafama jirta. Yoo rooza ati ana amma ati ana tacha'uu dhiiftee ana loluu dhiiftee hin lolleen. ati jireenya kan kee sirreeffatte dhiiftee mi jatti kinu jattisi dhiiftee mi jattisi dhiiftee mi Chattii durallee ani barbaade badda akkasii jedhee. maali re'atu wanti anas aarse karbuluu inni si jechisu Ciitii maatii badda isheen ciitii qabaa. hin baasu bakka ciitii kan kee hin baasu jireenya kan kee diiguun barbaadu sin jedhe ana durallee na aarsiteeti na aarsiteeti malee ammallee ani wanti ciitii kan kee baasuu dhullee Wanti baastaa arsan. Gana jechuudha malee akkasitti illee dabalee ijoollee jettee isuma barbaade ani beektaa baadiyyaa illee dhaqeetti ijoollee waan baadiyyaa dhaqee beektaa. Yaa'u maatiin akka maatii tokkotti ilaalaa akka maatiin sallee maatii keetti ilaalaa akka maatii keetti kabajaa. Bakka baay'ee takka warraa kabaja naa qabanii as kabaja isaanii qaba. Yeroo dheeraatti viidiyoo bichaa osoo hin ta'inu
walitti dhufeenya guddaa godhu ture. Namni kun har'a itti as bahee immoo sooshaal miidiyaa irratti icciitii Oshee qaba. Oshee akkas godhe jedhu. Ati isa irraa fadhu nama na sandagadhu waa'ee icciitii bakka icciitii dhiisee beesin jedhe been abboo. An gaafachuu miti. Ufiyyoo icciitii illee biraan qabu. Iddoo jennuun icciitii kan bira qaban ta'e namni kun akkana jechuu qaba. Har'a immoo wanta naareen afichisiise icciitii masan sooshaal viidiyoo waraabde jechuudha. Viidiyoo waraabdee uummata duratti Oshee fuula kiyya duratti icciitii Oshee kana icciitii kana qabda. Icciitii Oshee baasaa miti. Bakka ambaasu jettee na fudhatu. Amma jireenya kan kee Akkana dhageeffadhu. wanti jireenya kan keetii gubbaa. Icciitii Oshee icciitii kan kee kana jettee na fuulduratti haa dubbattu fedhe feenarra. Hin jiru kan ishee amma hin jiru amma himuu hedduullee. Yoo qabatte Yoo immoo kanarra kan tirfii dabartu taate immoo himuu jireenya kan kee hin diigu dabartu. Atamma dhiiftee ati amma micattii tattee galfattu buniin galfattu araarfattee galfattu maal tana si fida. Sansiin galchuu. Nan galchuu beedhiisee jireenya kan kee dhiisee bakka. Sansiin galchuu. Sansiin galchuu. Roozaa jettee immoo ka faarsituufi roozaa yoo barbaadde qajeela as bahiiti roozaa maanarraa maqaa roozaan barbaadu buleessa kiyya hin dogongorii roozaa wanti dhiisi waa'ee roozaa wanti hin barbaaduuf tokko illee hin jiru abbooda dhagee ansiif malee roozaa wanti barbaadu hin jiru dhimma kana keessa kasee deefillee saabasaniif waadaa jalqaba gaafa dura ati buriif nurra seentee tuyyuu garaana nyaatee waa sansiin jedhe malee hadhallee waa'ee roozaa maaliif beekamaan waa osoo waliin qabda illee hin tokko illee wanti kanas aarsee anatti illee si lolchiisu wanti immoo dhimma kanaaf adaamaa si kaasee immoo as dhuftee odonaan dawallee baadiyaa deemtee amma daraartu ati yoo dandeette daa'ima kana seelaatii dabalee icciitii daa'ima kana bakka inni jiru bakka hin jiru yookiin waan san baaftee fudhattuu barbaadde. Siin barbaadeera. Maal barbaaddaree kinu? Icciitii keetiin siin barbaade. Maal kinu asuma bira jira maali? Icciitii kan geessi duuba taa'eetiin icciitii ambastee akkana jechuu osoo hin ta'in. Anan mallee taanaan bidhiise bakka yoo barbaadde abbaa kasadaffaalee dabaladhu sin jedha. Dhiisee miti sansiin barsiitti meera dhibba nan deebisin irra nan deddeebisin bakka irra nan deddeebisin ijoollee miti. Irra nan deddeebisin. Amma biyya sinira sina jedhaarra. Jechuudha barbaanni miti. Akkasanii atamma jireenya keessa keessan hin jiru. Waanti dhageeffadhu illee jiru. Itti beekta malee. Rakkinni wanti hin beektu. Icciitii yoo isheen bira qabatee icciitii himtu illee jiru. Icciitii jemmoo ani kunoo ifatti si gaafadheetiin. Oshee kana qabdi carraa si kennee oshee kana icciitii kan keenya baas kun kana qabda jettee odeessitti haa himtuudhaaf si dhuftu. Atamma lammii ati illee dhiise. Xiqqoo haa takka isin gaafata. Amma ati yookiin bichaan bifa lolaatiin dhufe. Ani akkana doosee wanti nuyi dhufu. Oshee yeroo achi wajjin as dhufnu kana dubbadhu naan jettee taate. Wajjin seeraan dhaabbannee dubbannaa ati jaarsa nu jidduu ta'e akkamitti kan hunda na bira haasu. Akkasii miti beektaa. Tuffiidhamoo maali naanuu tuffatamee akkasii miti. Kanaaf asaa waan dhiisii. Nodda akkana seen dhufu rakkoon qabu. Akka barbaadetti illee jiraatu dhiisi rakkoon qabu. Miti bara anaaf dubbatu miti. Anaaf dubbatu barbaade keessan na gaafata malee waan hin jiru tokko hin jira jedhee haasa'u qabaan hiriyaa kiyya haasa'u qabaan. Waan jiru beektaati waan jiruuf maatee qopheessa dubbadhu hin jedhee bara waan nama si gaafataa jira. Ati maal barbaadde? Maal barbaadde? Baasuu barbaadda? Baasee. Baasuu barbaadde? Maa baasee jireenya kan kee duraa diigama. Oshee bee amma laale hiriyyaan tokko yoo bakka walii biyyaa dhusanii ol dhabe wanta barbaade waliin jechuu danda'a waan si jaalatuuf ta'uu danda'a inni homaallee qabatamma laale amma bee callisaniituma jidduutti nu qabdanii nu lolaarra malee waliin lolaan jiru gaafataa jira bara. Amma na aarsaartanii reef yeroo achi dhufnu hamba seellee yeroo naan jedhu se osheellee qabadhee dhufaadhaan jennaaniin tole homaa rakkisuun atillee hin araaramaa bakka jechuu wanta jiru wajjin dhaabbannee dubbannaa si gidduutti naa jedhu jaarsa ta'eetiin dubbatuu barbaade. Amma nu walitti aaruuf maal jechuudha? Tuffiin amma maalin baay'ee nama Ana beektaa jecha akkatti san bichaa dhugaa habaasu takkatti san bichaa dhugaa habaasu dhugaa takkatti san bichaa argatee deemu barbaade beektaa wanni akka achi ka'ee dhufeefi humni haasa'u sana ummatuma hawaasa odeensii fi kana hordofu kan isallee hordofu takkatti nammoo hojjetii duratti ifa baaseeti oshee waan kana qabda naan jedhee san immoo ummata illee dubbataa jiru. yoo qabaate dubbatta bodeesse yoo qabaate dubbatta keessa jiraate oshee jiraate kanaaf immoo wantoonni ta'a tokko illee hin jiru. oshee koomee Fakkaati isaa deemu. Koomee oshee Jireenya isaa bichaa sirreeffatu. miti Mas bare jireenya kiyyaatti hin galchu beektaa. koomee oshee waasitti waawu Deemi bakka. kootume hiriyyaan bakka barbaade yoo dhabe akkanuma beektumaa ati Karaa deemu bakka dhiisee. koomee asdeemne.
ta'e osoo wanni ta'u ta'e amma akka balee bakka kanatti yeroo jedhu kana dura akka dura haasawsan amma maasoo dhabee dha kana osoo wanni sun dhugaa ta'e har'a dubbatu amma ishee deemu ani bar wanni amma sarara takkatti barbaadu yoo kan haa baasudha malee san yoo qabaate haa baasu malee wanni biraan wanni sana waa kan tokko yaa kan tokkotti ta'udha kan waa dubbatudha malee wanni biraa maal walitti qotan amma illee ishee Tumo yoo rakki yoo bichatti jaartii qabaate yoo kaa'u bichatti fedhii qabaate ishee dura bichatti jedhaan jiru anuu dura ifirra isin jaalatanii isa dura turte yoo kan keessa illee qabaata rakkoon qabu ishee jala deema. wanti takka kan hubadheef amma ambaseefaniin namni hiriyyaan tokko waan sirriitti ol jaalatanii beeka waan ta'eef waan bakka sanii si dhabee sitti aaruu danda'a. Atiin kanneen hundarra darbeetiin hiriyyummaa duraanii sanitti deebiin qabdu. Amma guddaan haasuma jechuun atillee dhiifama. Anammoo waa'ee kan baay'ee haasawuun barbaadu dura akka hiriyyummaa tokkotti sirriitti turre. Jechuun ilaalan barsee amma atiin roozaallee si dhiistee jirti miti ma roozaa inni jedhullee si dhiistee jirti. Maqaa isiitii kan ol lolaa jirti. Roozaa baroonni. Roozaa baroonni.